maallaqa kubbaa miilaa ittiin bitadhu dhabee kubbaa carqii irraa hodhadhee kubbaa miilaa taphachuu eegalee yeroo sanaatti ture kan abbeeraan koo akkanaan kubbaa miilaa irraa barnoota koo caalchifadhuuf na gorsaa ture. Ta'us garuu kan inni yaade osoo hin taane hawwiin koo an kubbaa miilaaf qabu akkanaaf milkaa'u ta'e. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa qophii kennaa ardaa ispoortii qabannee isiniif dhiyaanneetti jirra. Qophii kennaa ardaa ispoortii har'aatiin seenaa gabaabaa taphataa kubbaa miilaa baadiyyaa buufata mana yaalaa hin qabne kaasee hanga har'aan tana addunyaa keessa jiraannu kana keessatti beekamaa ta'e seenaa Saayidoo Maanee kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaan immoo affeerraa kennaa. Orjiin Annaasrii fi Liverpool duraanii Saayidoo Maaneen waggaa 31ffaa isaatti lammii Senegaal Aayishaa Taambaa umrii 18 yeroo dheeraadhaaf sirna dhaloota isii biyya isaa Senegaal keessatti gaggeessaa fi turee fi akkasuma waggootaa fi kafaltii mana barnootaa isii kaffaluudhaan barsiifataa ture gaa'ela dhaabbate. Gabaasni Pulis Ispoort irraa ba'e akka jedhutti Aayishaan yeroo dheeraadhaaf taphataa kubbaa miilaa ganna 31 kana yeroo dargaggummaa isheetirraa kaaste yaadaa turte jechuudhaan dubbataa jira. Haa ta'u malee akka seera Senegaal keessaatti umriin gaa'elaa feeyyamamu waggaa 16 ol waan ta'eef jaalala isaanii kunuunsuudhaan gaafa isiin gaa'elaaf geettutti shamarree tana cidha godhachuudhaaf dhaabbatee jira. Aayishaa Taambaa yeroo jalqabaaf Saayidoo Maanee waliin kan wal argite waggaa 2 dura magaalaa guddoo biyyattii keessaatti. Cidha taphataa beekamaa kanaa beeksisuun deeggartoota kubbaa miilaa hedduudhaafis waan ajaa'ibaa ta'e. Waan adda isaan godhu keessaa yeroo namoonni bebeekamoon akka isaa cidha guddaa ta'e godhanii fi addunyaa miila tokkoon dhaabanitti hayyoon kun cidha isaa haala baay'ee laafaa ta'een qopheessuudhaan addunyaa ajaa'ibsiisee jira. Arjaan harka gameessaa fi sadaqachuudhaan beekamu akkasuma tola ooltummaadhaan beekamu cidha isaa kanarratti guyyaa cidha isaa masjida keessatti dabarsuunii fi daawwaa dhageeffachuun dabarsaa akka tures dubbatamaa jira. Taphataan sarara fuulduraa lammii Senegaal kun Saayidoo Maaneen hiriyyaa isaa yeroo dheeraa Aayishaa Taambaa sirna bareedaa godhachuudhaan magaalaa guddoo biyyattii Daakaar keessatti gafuudhee booda dhumarratti gabaa gaa'elaa keessa ba'uusaa beeksise. Biyya Senegaal naannoo Baambilaatti maatii harka qalleeyyii irraa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1992tti Saayidoo Maanee ofis simattee jirti. Abbaan Saayidoo Maanee imaama masjida guddaa Baambaanitti argamu yoo ta'u yeroo Saayidoo Maaneen umriin isaa waggaa 7 gahuu ture addunyaa kana irraa du'aan kan boqate. Abbaan Saayidoo Maanee yeroo lubbuu isaatiin jirutti ilmi isaa akka bakka isaa bu'ee amanticha barsiisuu fi yeroo isaa akka bakka malleetti hin dabarsineef quraana akka qara'u gorsaa tura. Ilmi abbeeraan guddisee Saayidoo Maaneen ijoollummaa isaarraa eegalee jaalala kubbaa miilaa waan keessa isaa jiruuf akkuma daa'ima maatii harka qalleeyyii kubbaa huccuutiin taphachuu eegala. Yeroo umriin isaa waggaa 15 ga'utti maatii isaa waliin magaalaa guddoo biyya Senegaal galuun abbaa qarshii hiyyeessaa fi yaadni isaa dureessaa Saayidoo Maaneen bara 2009tti kilaba magaalaa Maabuur yookaan immoo Impaawoor jedhamu keessatti makame. Magaalaa Maabuur magaalaa guddoo Senegaal Daakaar irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 9 irratti kan argamtudha. Bara 2010 hanga bara 2011 kilaba Jenereeshinii jedhamutti makamuudhaan ol guddattoota sadarkaa lammaffaa wajjin taphachaa ture. Jenereeshiniin kilaba diviziyoona lammaffaa Faransaay yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti hagayya 31 bara 2012 kilaba Oostiriyaa jedhamutti makamuudhaan imala isaa kan eegale taphataan urjiin addunyaa Saayidoo Maaneen bara kana mataa isaa ol qabachuudhaan ija isaa banate yeroon inni kilaboota ittiin mil'achuu eegaledha. Saayidoo Maaneen bara 2009 irraa kaasee taphataa piroofeeshinaala ta'uudhaan kilaboota Awurooppaaf taphatee jira. Keessattuu kilaba bebeekamoo diviziyoona 1ffaa fi 2ffaa adda addaa keessatti hirmaachuudhaan carraa guddaa argatee jira. Isaan keessaas akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2011 hanga bara 2012tti kilaba Meetis jedhamu yeroo 22f taphachuudhaan galiiwwan lama akka kiyyoo isaa wal tuksiisee himamee jira. Isaan alattis bara 2012 hanga 2014tti kilaba Red Bull Salzburg jedhamutti yeroo 62ffaa hiriiruudhaan galchiiwwan 31 lakkoofsuu danda'ee jira. Kilaboota kanaan alattis
bara 2014 hanga 2016 kilaba Ingilizii Southamptoniif yeroo 67 taphachuudhaan galchiiwwan 21 galchuu danda'ee jira. Bara 2016 irraa eegalee gara kilaba cimaa fi taphattoota Afrikaatiin badhaadhe Liverpoolitti imalee Maanen taphoota 183 irratti hiriiruudhaan galchiiwwan 82 maraba waliin kan wal tuqsiise yoo ta'u kilabicha kilaboota maqaan isaanii adda durummaadhaan kaan keessaa tokko akka ta'u taasisee jira. Dargaggeessi umriin isaa 31 Sadio Maanen walumaa galatti tapha liigii Premier League Ingilizii yeroo 335 hiriiruudhaan galchiiwwan 336 kilaboota taphateef gumaachuu danda'ee jira. Gurraachi Afrikaa urjiin addunyaa Sadio Maanen waancaa kilabootaaf yeroo 8 taphateen 3 kan lakkoofse yoo ta'u kan kilaboota Awurooppaa immoo yeroo 63 hiriiruudhaan galchiiwwan 27 lakkoofsee jira. Taphaawwan adda addaatti ammoo yeroo 4 hiriiruudhaan yeroo 4 hirmaachuudhaan galchiiwwan 2 galchuu danda'ee jira. Maatii harka qalleeyyii Senegaal jiraatan keessaa karaa kubbaa miilaa wal qabate Sadio Maanen garee biyya isaa Senegaaliif bara 2012 irraa kaasee hanga bara 2022 yeroo 87 hiriiruudhaaf galchiiwwan 27 galchuun ummata isaa gammachiisuu danda'ee jira. Taphataa piroofeeshinaala kan ta'e Sadio Maanen gargaarsa iddoowwan adda addaatti godhu malee iddoo dhaloota isaatti bara 2019 manneen barnootaa 8 doolaara 853 fi 9 fi 16 ijaaruu danda'ee jira. Isaan alattis doolaara miliyoona 1 fi 700 fi 1 fi 94 taalota sadarkaa isaanii eeggatan 3 magaalaa kana keessatti ijaarsisuu danda'ee jira. Bara kanaas iddoo dhaloota isaatti taadeemii sadarkaa isaa eeggate maallaqa guddaan ijaaruudhaan qaamaan achitti argamuun eebbisiisee jira. Taphataan bakka deeme hundaatti ga'umsa olaanaa agarsiisuu amaleeffate kun Premier League Ingilizii keessa miila isaa fudhachuudhaan gara Bayern Munich akka imaleen tapha isaa jalqabaa Frankfurt waliin adeemsiseen galchii tokko mataan itti bu'uudhaan imala isaa eegalee ture. Bayern Munich keessatti taphoota 25 hiriiruudhaan goolii 7 galchee jira. Itti fufuunis jijjiirraa bara darbeen gara liigii Suudii kan dhufe Sadio Maanen kilaba isaa An-Naasiriidhaaf immoo galchiiwwan urjii ta'an galchuudhaan ga'umsa isaa itti fufee jira. Taphoota 18 hiriiree taphate keessaa galchiiwwan 8 lakkoofsisuu danda'e. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataarraa Pinkeenna Ardaa Ispoortiin seenaa taphataa urjii addunyaa fi Afrikaa kan ta'e Sadio Maanen sababeeffachuudhaan qopheeffanne kanneen armaan olii turanii torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti gama kiyyaan nagaa isinitti dhaammachaa filee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jedha.